Osoo qullubbii adii guyyaa guyyaatti nyaanneeti fayyaa keenya irratti faayidaa maalii qaba? Akkam jirtu lammiikoo nagaagissanii an Dr. Salaam Tafariin jedhama ogeettii fayyaati. Odeeffannoo adda addaa fi barumsa adda addaa waa'ee fayyaadhaan wal qabatee sanittiin himaa soo foloo gochuu hin dagatina. Har'ammoo qullubbii guyyaa guyyaatti osoo nyaanneeti fayyaa keenya irratti faayidaa maalii qaba isan jedhuun sanitti himaa na wajjin tura. Tokkoffaa irratti qullubbiin anti-microbialidha. Kana jechuun qullubbiin farra vaayirasiidha, farra baakteeriyaadha, farra fangasiidha, farra paarasaayiitiidha jechuudha. Kana jechuun infekshinii irraatii nu ittisuu danda'a. Inni lammaffaan immoo qullubbiin anti-kaansariidha yookaan farra kaansariidha. Sababni isaas qullubbii keessa koompaawundii aliisaan jedhamutu jira. Kun immoo farra kaansariidha jechuudha. Inni sadaffaan qullubbiin dandeettii dhibee damdamachuu keenyaa nu dabaluu danda'a yookaan immuunitii keenya boost nu gochuu danda'a jechuudha. Inni afuraffaan qufaa hir'isuu danda'a. Akkasumas infekshinii sombaa wajjin wal qabatee dhufu yeroo isaa gabaabsuu danda'a. Inni shanaffaan qullubbiin chaansii dhibee strookii hir'isuu danda'a. Qullubbiin naachuraal bilaad tiinar jedhama. Kana jechuun akka dhiigni iddoo hin barbaachisnetti akka hin ititneef gargaaruu danda'a. Inni kaan qullubbiin dhiibbaa dhiigaa hir'isuuf gargaara. Sababiin isaas naayitiriik oksaayiid kan jedhamu dabaluudhaan akka dhiibbaan dhiigaa hir'atuuf nu gargaara. Akkasumas kolesterooliinis akka hir'atuuf nu gargaara. Inni dhumaa qullubbiin adeemsa sirna nyaata bulleessuu yookaan daayijeeshin kan jennuufis nu gargaara. Egaa nyaata keessan keessatti qullubbii fayyadamuu hin dagatinaa. Ergaa kana sheer walii godhaa. Galatooma.